Dhaggeeffattoota, daawwattoota fi hordoftoota Abdiituu baga nagaan dhuftan nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti naagawechaa oduu yeroof qabnu sin dhageessisna. Hanga xumuraatti nu waliin turan affeeraa keenya. Odeeffannoo wayitaawaa fi qindaawaa yeroo isaatti argachuudhaaf chaanelii yuutuubii keenya Abdiituuf sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa yaadachiisaa tuquun filannoo ol jedhurra kaawwachuu akka hin daganne sin yaadachiisna. Qophiiwwan keenya har'aatiin oduuwwan kanneen akka lammiileen Itoophiyaa biyya Saawudii keessatti hidhaman daraaraan tammachaa jiraachuu, waliigaltee galaana diimaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand, wancaa Afrikaaf garee kubbaa miilaa Gaambiyaa akkasumas waa'ee garee kubbaa miilaa dubartoota Ameerikaa kan biyyaalessaa, eebba piroojeektii turizimii wancii dandii fi komii uummataa ilaalchisee waan qabannee dhufnee simbiraan geenya hamma dhumaatti nu wajjin tura. Jalqaba irratti lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti hidhaman daraaraan tammachaa jiraachuudha himatani. Namoonni manadhaa shumeesii rakkoo tajaajila yaala fayyaa hanqina nyaataaf uffataan hidhamtoonni rakkataa jiraachuudha himan. Bulchiinsi mana hidhaa shumees mootummaa keessattuu si fudhachuuf qophii miti nuun jedhe gidduu kanatti daraaraa hamaaf saaxilamanii lubbuun kan darbellee jiraa jedhu. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa jiran kan akka Jibuuti, Somaalee, Keeniyaa fi kanneen biroo lammiin isaanii gara biyyaatti galfatanis lammiin Itoophiyaa manuma hidhaatti dararamaa jirraa jiran. Mana hidhaa kana keessatti dararaa hamaaf saaxilamuu kan himan hidhamtoonni dhukkubsatanii yaala dhabuu, beelaa fi dheebuu akkasumas uffannaa dhabuun haala uummataa keessa jiru. Yaada gama mootummaa Itoophiyaatiin jiru dhaga'uuf imbaasii Itoophiyaa Saawudii jiru akkasumas Saawudiitti ambaasaadara Itoophiyaa leencoo baatii dubbisuuf yaalii bal'aa taasisnee milkoofnee yaada yoo arganne yeroo yartuutti simbiraan geenyaa kan jedhe OMN. Oduu biraatiin immoo sanadni waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaandii waliin mallatteessite walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuuf gumaacha olaanaa qabaa jedhan gargaaraa Piroofeesar Tirimaa Jook. Sanadni waliigaltee Itoophiyaa Somaaliilaandii waliin mallatteessite walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuuf gumaacha olaanaa qabaa kan jedhan Yuunivarsiitii Sudaan Kibbaatti gargaaraa Piroofeesaraa kan ta'an Tirimaa Jooki. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa immoo gama isaaniitiin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalii gidduutti mallattaa'e nutti himsinaa jechuun ibsa baasani. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalii gidduutti mallattaa'e garaagarummaa tokko malee kan deeggaru ta'uu manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaas beeksise. Manni marichaa ibsa kenneen waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'e ilaalchisuun qabiyyee waliigaltichaa carraan inni qabuu fi sodaa jiran irratti erga mari'ateen booda milkaa'ina isaaf ga'ee irraa eegamu ba'uu qophii ta'uusaa beeksisee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaas dhimma ulaa galaanaa irratti marii paanalee yuunivarsiitota 4 hirmaachisee qopheesse. Yuunivarsiitiin Jimmaa mata duree ulaa galaanaa walitti hidhamiinsa biyyoota gaanfa Afrikaa fi nageenya waaraaf jedhuun marii paanaalii qopheesse. Maricha irratti hooggansi yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Mattuu, Boongaa fi Gambeellaa hirmaataniiru. Barbaachisummaa ulaan galaanaa siyaasaa, dinagdee fi hariiroo biyyoota gaanfa Afrikaa addunyaaf qabu irratti hayyoonni yuunivarsiitii Jimmaa fi Inistituutii dhimma alaa qorannoowwan marichaaf ka'umsa ta'anis dhiyeessaniiru. Pireezidaantiin Jimmaa Yuunivarsiitii Dr. Jamaal Abbaafiixaa Itoophiyaan seenaa keessatti ulaawwan galaanaa hedduu qabdii turte. Taateewwan baroota keessatti uumamaniin garuu ulaawwan kanneen dhabuu yaadachiisani. Faayidaa ulaan galaanaa Itoophiyaaf qabuu fi mirga Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdu irratti hojjechuuf gahee dhaabbilee barnoota olaanoo murteessaadha jedhan Dr. Jamaal. Kanaaf yuunivarsiitiin Jimmaa waltajjiiwwan marii akkasii qopheessuun gahee isaa baataa jiran. Gara fuulduraattis kan hojjetu ta'uu himan pireezidaantonni hayyoonni yuunivarsiitiiwwan kanneenii barbaachisummaa ulaa galaanaa dhimmoota kanaan wal qabatan irratti bal'inaan mari'ataniiru. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya. Oduu gammachiisaa har'aatiin immoo piroojeektiin Ikooturizimii Wancii Dandii har'aa eebbifamee ooleera. Har'a mandara Ikooturizimii Wancii Dandii eebbisuu keenyaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama kan jedhan pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mandarri Ikooturizimii kun wiirtuu qofa osoo hin taane karra carraa hedduu kan banudha jedhan karaa fuula feesbuukii isaanii ergaa barreessaniini. Mandarri kun turizimiitti fufiinsa qabu misoomsuu, bareedina uumamaa fi qabeenya aadaa keenya kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuu kan nu dandeessudhas jedhani. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan karoora hiyyummaa injifachuuf yaadama da'uu qabatee turizimii dinagdeetti jijjiiruu danda'u hojjechaa jira jedhani. Hojiin piroojeektii Ikoo turizimii Wancii Dandiitti hojjetame hojii hiyyummaa dhabamsiisuun badhaadhina biyyattii mirkaneessuu danda'udhas jedhani.
Hojiin yaadama daamuu ministeera muummee Abiyyi Ahmediin eegalame badhaadhina biyyattii mirkaneessuuf kun agarsiiftuu ta'uusaa himani. Hojiin kunis hooggansa hordofii ministeerri muummee Dr. Abiyyi taasisanii milkaa'uusaa himuun galateeffatani. Gadaa olaanaa maqaa Oromoo ministeera yaayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaayiif moggaasedha kan jedhan pirezidaanti Shimallis milkaa'insa piroojeektii kanaa keessatti gahee isaan baatan olaanaa ta'uu eeruun isaaniin dabalatee ogeeyyii qooda fudhatan ijaarsa piroojeektichaa hundas galateeffataniiru. Hojiin akkasii hiyyummaa ilaalchaa injifachuu akka gumaachis himaniiru. Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad immoo gama isaaniitiin hojii misoomaa ikooturizimii wancii dandii irratti yaadamni daamuu haala mirkanaa'eera jedhani. Agarsiistuu kanaas ijaarsa irratti hirmaannaa hojii dargaggootaa fi qabeenya uumamaa miidhagaatti misooma simbootti dabaluun cinatti hojiileen hawaasa naannichaa fayyadaman hojjetaniiru jedha. Hojiin kunis dheebuu misoomaa qabeenya uumamaaf kanaaf gaarii ta'uu qabeenya bal'aa guutuu biyyaa jiru wajjin hojii guddaatu hafaa kan jalqabbiidha jedhani. Hojiin naannawaa ikooturizimii kanaatti hojjetames miidhagina uumamaatti iddoo haaraa galfii mijeessuun daawwattoota hawwachuudha jedhani. Lammiileen hidda Itoophiyaa kan ta'an dhalootaan lammaffaan biyyoota garaa garaa jiranis dilbii qabeenya uumamaa biyya abbaa isaanii qabu sirnaan beekuuf dhufanii ilaaluu akka qabanii waamicha dhiyeessaniiru. Hawaasni naannoo ikooturizimii kanaas qabeenya kana kunuunfachaa keessumaa gara keessaatii dhufu akka aadaa fi duudhaa Oromootti simatee keessummeeffachuu akka qabu dhaamaniiru. Haa ta'uyyuu malee godina Shawaa kibba lixaatti hojiin daandii asfaaltii Walisoo Wancii waggoota 9 dura jalqabame hanga har'aa osoo hin xumuramin lafa harkifachuun nu qofachiisee jedhan jiraattonni. Jiraattonni naannichaa yaada isaanii kennaniin har'as waggaa 9 booddee hojiin daandii kanaa xumuramuu dhabuu eeranii hojiin daandii kanaa yeroo tokko ni jalqabaa gidduutti immoo deebi'ee dhaabbataa yoo nagahee jedhani. Amma immoo dhaabbatee jira jedhan. Riqichaawwan laggeen daandii kana irratti argamanii qoqqotamanii dhiibamuun rakkoo guddaa uumaa akka jiru. Daandiin kun daandii guddicha bakkeewwan turizimii guddaa Haroo Wancii geessudha. Nutis gama keenyaan kan daandiifis kan dandiifis immoo waaqni jira jenna. Dhaggeeffattoota keenyatti fufuun oduuf ispoortii isinii dhageessisnaan hordofaa. Oduuf ispoortiin taphni wancaa Afrikaa marsaa 34ffaan har'aa eegalaa jedhame. Tapha wancaa Afrikaa marsaa 34ffaa kana qopheesse Koot Divuwar yoo taatu taphicharra jechuun amajjii 13 bara 2024 halkan keessaa gara sa'aatii 5tti jalqabaa jedhame. Taphni jalqabaa qopheessitu taphichaa kan bara kanaa taate Koot Divuwar fi Giinii Bisaa'oon jalqabaa jedhame. Dorgommii wancaa Afrikaa har'a eegalu irratti biyyoonni 24 kan wal morkatan ta'a. Biyyoonni harka Morookoo, Senegaal, Gaanaa, Masrii, Koot Divuwar, Naayijeeriyaa keessaa tokko abbaa injifannoo wancaa Afrikaa baranaa ta'a jedhamanii tilmaamni dursaa kennameefii jira. Tapha kana taphachiisuuf abboonni murtii 32 kan hirmaatan yoo ta'u, lapheen Itoophiyaa Abbaa Amlaak Tasammaa Wayyeessaa keessatti argama. Tapha wancaa Afrikaa bara darbee morkiidhumaa Senegaal Masrii gidduutti taasifame. Senegaal injifachuu wancaa kaastee turuun ishee ni yaadatama. Taphni kun har'a halkan sa'aatii 5tti akka Itoophiyaatti akka eegalu yoo ta'u, jaallattoota ispoortii biratti hawwiin eegamaa jiras jedhame. Miseensota garee kubbaa Gaambiyaa wancaa Afrikaa imalarra turan rakkoon mudatee ture. Miseensonni gaarichaa wancaa Afrikaa sanbataa har'aaf Koot Divuwaritti eegaluuf gara imalaa otoo jiranuudhaan oksijiinii isaan mudateen of wallaaluun gara biyyaatti deebifamanii kan turan. Xiyyaarri Koot Divuwar garicha fuudhuuf Gaambiyaatti ergameetu ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa Gaambiyaa garuu miseensonni garichaa hunduu fayyuma gaariirra jiraachuu beekseera. Hanqinni oksijiinii sababa maaliitiin akka mudate immoo qoratamaa jiraachuu Deelmeeltu gabaase. Itti dabaluun immoo hidda dhalootaan Itoophiyaa kan taate Naa'omii Girmaa taphattuu Ameerikaa cimtuu bara kana jedhamuun filatamte. Taphattuu garee biyyaalessaa Ameerikaa fi garee kubbaa miilaa Saandiyaagoo Weef kan taate Naa'omiin Ameerikaatti taphachuu cimtuu taateetiif filatamte. Biyya Ameerikaa Kaalifoorniyaatti maatii ishee dhalattoota Itoophiyaa ta'an irraa kan dhalatte Naa'omiin Girmaa ammoo umurii ishee waggaa 23 ta'a. Naa'omiin badhaasa kana yoo argattu seenaa kubbaa miilaa dubartoota Ameerikaa keessatti taphattuu gurraacha lammaffaa yoo ta'u, taphattoota sarara ittisaa irraa immoo kan jalqabaa ta'uu AP'n gabaaseera. Garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Ameerikaan dubartoota tapha wancaa addunyaa bara 2023 taasiseen sarara ittisaa garee kanaa gahumsaan hoogganuun ishee ibsameera. Wancaa addunyaa baatii muraasa Awustiraaliyaa fi Neezerlaand qopheessan irratti gareen biyyaalessaa Ameerikaa tapha 4 taphatanii irratti galchii tokko qofa keessummeesse. Kanaanis sararri ittisa Naa'omiin hooggantu dinqisiifamaa tureera. Odeeffannoo wayitaawaa fi qindaawaa yeroo isaatti argachuuf chaanelii yuutuubii keenyaa Abdiituub sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa yaadachiisa tuquun filannoo ool jedhurra kaawwachuu akka hin daganne
Akkasumas oduuwwan har'aaf qabnu kanneen turanii hamma mata duree biroo walitti deemutti nagaatti isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.